Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Jambo Jote wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedduu fi akkasumas illee gurra namaatti dhaga'uuf illee kan namatti toltu tokko isinii qabannee deebinee jirra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas illee laayikii share gochuun illee nu jedhan dhaabadha. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo yoo share goottan artistii keenya jaalatamaa artistii Jambo Jote wallee isa haaraa kana irratti illee gargaaruu danda'a jechuudha artistii keenya. Kanaafuu viidiyoo kana Telegiraamii, Feesbuukii fi akkasumas illee TikTok qabdan irratti illee share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti isin haa dabarsu. Akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Jambo Jote uummata bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu qaba jechuudha. Artistiin keenya kuni akkuma beektan artistiin keenya artistii warra duraan jiran keessaa keessumaayyuu artistoota warra duraan jiran keessaa artistiin tokko jechuudha. Artistiin kuni keessumaayyuu gaafa daawwitee mokonnin fa'aa turan keessa artistii tureera jechuudha. Artistiin kuni kanaafuu artistii keenya kana cina haabannoon siniin jira. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun kanaan dura uummata bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii sirboota garaagaraa akkasumas illee albamoota garaagaraa gadhiisuudhaan illee uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu qabachuudha. Akkasumas ta'ee namni Jambo Jote wallaalallee kan hin jirredha jechuudha. Daawwattoota keenya artistoota Oromoon gaafa kaafamu keessa egaan artistiin keenya kun amma immoo erga waggaa 8 guutuudhaaf sirba baasin dure amma kunoo sirba haaraa tokkoon dhufee jira jechuudha. Sirbichis mata dureen isaa SHAGGEE kan jedhu sirba warra shawwaadhaan dhufee jira jechuudha artistiin keenya kuni. Egaan akkamitti simatu siniin jecha artistii keenya kana akka inni dafee dhufu yoo barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessan siniin jira. Egaan artistiin keenya kuni viidiyoo isaa bareedaa fi muuziqaa isaa kanarratti illee viidiyoo kiliippii bareedaa itti hojjetee dhufaan jira jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoo kiliippiin isaa akkasumas illee albamoos qabadhee nan dhufa jechaa jira artistiin keenya kuni. Kanaafuu artistii keenya kana bukkee dhaabannoon siniin jedha daawwattoota keenya. Artistiin keenya kuni viidiyoo kana qabatee amma dhufutti immoo abdii guddaadhaan enna. Egaan chaanaalii kan inni irratti dhufuu fi yoom akka inni dhufu yoo barbaadan immoo artistiin keenya kan inni irratti dhufu YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee achirratti gadhiisa jechuudha daawwattoota keenya. YouTube chaanaalii isaa immoo koomentii jala isiniin kaasinis koomentii gochuun dagatinaa isiniin jedha. Dhaqaatii YouTube chaanaalii isaa kana immoo subscribe gochuun dagatinaa. Akkasumas yoom dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya yeroo murtaa kaa'een jiru jechuudha. Kanaafuu amma kiliippii isaa hojjedhutti illee isin beeksisumaaf jedhee jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan artistii keenya kana haala bareedaa fi haala ho'aadhaan simannan siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo akkasii yoo barbaadan immoo artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kana fa'aa artistoota garaagaraallee kan qabadhee isinii dhufu yoo barbaadan hundumti keessanuu chaanaalii keenya kana subscribe gochuun dagatinaa siniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hundisaa irratti illee share godhaa nu cina dhaabadhaa artistii keenya bukkees dhaabadhaan siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon irra qabadhe immoo kana ture hamma dhumaatti waan na daawwattaniif galatoomaa.